Rizoortiin haroo wancii bakka hawwata turistii ta'uudhaan bifa haaraan kan hojjetame yoo ta'u, haalli teessuma lafaa isaa immoo leenjii ispoortiif keessumaa atileetiksiitiif mijataadha. Tibbana gareen atileetotaa qopheessuma Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatiin bakka shaakala atileetota rizoortii kanaa irratti hojjetame daawwateera. Tiraakii cirrachaa shaakala atileetiksiitiif ta'u kiiloomeetira 21 kan hojjetame yoo ta'u, olka'iinsi lafaa isaa immoo digirii 3,600 ol ta'uu isaatiin leenjii atileetiksiitiif haalaan mijataa akka ta'e barameera. Daawwannaa kanarratti kan argaman pirezidaantiin Taanaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Gazaany Abarraa teessumni lafaa naannoo kanaa haalaan atileetiksiitiif mijataa ta'uu isaatiin dhaloota haaraa horachuu irratti faayidaa guddaa qaba jedhan. Iddoo hawwatamaaf bareedduu wancii irra jirra. Keessattuu atileetota iddoo mijataa altituudiin isaa 3,000 ol kan ta'e nuyi kan beeknu Finfinneetti Inxooxxoodha. Asitti immoo haroo wancii almost Inxooxxoodha ol iddoo ta'e iddoo hawwatamaatti jirra. Gama atileetiksiin iddoo kanatti ijoolleen iddoo kanatti guddatte asii ba'uuf dhugaa dubbachuuf qilleensa kana keessatti daa'ummaa calqabanii haga dargaggummaa asitti guddachuun isaanii shaakala xinnumatu barbaachisa. Akka atileetii keessatti darbee tokkotti iddoo mijateera. Kana irratti iddoo kana dhufnee shaakallaa hin dorgomnaa atileetota Oromiyaa harka 90 addunyaa irratti alaabaa biyyattii tanaa kan mirmirsu ijoollee Oromiyaati. Amma immoo gadi bu'aa jira qabxiin ijoollee Oromoodhaa. Amma isa irratti cimnee hojjechuu qabna. Atileet Leensaa Deessaa gama isaatiin atileetonni kanaan dura qabxii olaanaa galmeessisan akkasumas dhaloonni haaraa illee bakka kanatti yoo dhufanii shaakalan qabxii jajjabeessaa akka argatanii fi isaan gargaara jedhe. Bakki kun ol ka'iinsi isaa guddaa waan ta'eef atileetotaaf addunyaa irratti beekamaniif yookaan immoo atileetota lafaa dhufaniif as dhufanii yoo hojjetan qabxiin isaan addunyaa irratti sadarkaa addunyaatti galmeessan sadarkaa shaampiyoona addunyaatti sadarkaa oloompikiitti sadarkaa waldorgommii intarnaashinaali irratti agarsiisan guddaa waan ta'uuf iddoo kana too dhufanii shaakala godhanii baay'ee gaarii dhadhee yaada. Bakka kanatti carraa kana argadhee dhaloota darbeerraa ani carraan kun na qaqqabee asitti argamuu koo fi carraa kanatti fayyadame haalli piroojeektiin kun jiru argame ofii koos iddoo kanatti dhufee bashannanee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Leenjistoonni gama maaraatooniitiin atileetota jajjaboo horachuudhaan beekaman leenjisaa Hajii Adiloo fi Gammadoo Daddafoo bakka shaakalaa keessatti hojjetamuun biyyattiin beekamtii atileetiksiitiin kanaan dura qabdu itti fufsiisuuf gargaaraa jedhan. Atileetonni kennallee haalli isaa fiigicha dheeraaf baay'ee mijaa'aa fakkaata. Odoo dhufnee laalleetiin haala kan atileetonni kenna haalli mijaa'ee odoo asitti dhufaniitiin shaakala isaanii godhanii qabxii duraan qaban caalaa dabalataan qabxii cimaa hin argatan kan jedhu yaada koollee asumaan ibsuu barbaada. Haalli amma arge kun baay'ee tokko nama gammachiisa. Baay'isee nama gammachiisa. Teessumni isaa bu'aa ce'iidha. Baay'isee shaakala irratti hojjechuudhaaf faayidaa guddaa namaa kenna jedhee kan yaada. Pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Taantuun Komishiinaraa Daraartuu Tulluu gama isaaniitiin riizoortii haroo wanciitti dorgommiilee garaagaraa qopheessuun bakka buutota horachuu irratti hojjannaa jedhan. Uumama isaatiitti looja asitti hojjetametti asitti bakka fiigichaa kana bakka shaakalaa kana waan hojjetamu irratti waan gammadaniif baay'ee hunduutti gammanneerra. Waan akkanaa kana immoo waan immoo biyya ormaatti tanaan dura ilaalaa turre biyya keenya keessatti arguun keenya baay'ee guddaadha. Biyya kana guddina biyya kanaatiif turizimii biyya kanaatiif faayidaan isaa guddaadha. Qophiidhaaf baay'ee mijataadha. Baay'ee itti gammanneerra. Fiigicha guddaa wancii isa giraand wancii kan jedhamu qopheessaa irra Oromiyaa taanee akkasumas immoo Federeeshinii Biyyaalessaatis wajjumaan qopheessaa irra waan gaarii ilaala jedhee yaada. Fiigichuun immoo kan itti fufuudha. Meetira 3,000 gufachiisaatiin riikoordii haaraa kan fooyyesse atileetiin Lammechaa Girmaa fi leenjisaan Taanaa Komishiinaraa Toleeraa Dinqaa hojiileen haroo wanciitti hojjetaman baay'ee jajjabeessoo ta'uu isaanii fi faayidaan gama atileetiksiitiin qabu immoo olaanaa ta'uusaa dubbataniiru. Bu'aan atileetiksiidhaaf qabu waliigaltee irratti atileetiksii irratti baay'ee bu'aa gaarii qaba. Akkasumas biyyattii irrattis waan hundumaa irratti kan gaariitti shaakalaaf ta'a jechaadha.
Galatoon. Astaanii hojjetanii naan addunyaa irratti injifachuuf salphaadha. Maaliif qilleensi kun ofiisaa waan guddaa hojjeta waan ta'eef, qilleensa qulqulluu waan ta'eef, daandiin isaas, taa'umsi lafa isaas, haalli qilleensa isaas baay'ee nama hawwata, baay'ee nama gargaara waan ta'eef waan hedduu nu gargaara.